Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiibii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaatiin reestooraantii keessatti haasawwan afaan Ingiliffaatiin akkamitti haasa'uu dandeenya kan jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Maalinni kan baranuu dursanii iddoo qabachuuf jechuudha. Iddoo qabsiisuuf reestooraantii keessatti afaan Ingiliffaa nuti fayyadamnu maalidha? Bilbilaan ta'uu danda'a. Akkasumas akkanattis ta'uu danda'a. Akkamitti dursinee iddoo qabanna kan jedhu jechuudha. Amma gara barumsa keenyaa osoo hin darbin dura warroonni haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun irraanfatinaa. Warroonni viidiyoon isinitti tole immoo laayik godhaa. Yaada qabaattan nuuf barreessaa jechuudha. Chaanaalii kanarratti barumsa afaan Ingiliffaa hedduu hojjetamanii jiranii. Viidiyoo 300 olii kanaafuu seentanii yoo ilaaltan irraa fayyadamtu jedheetan yaada. Kanaafuu na waliin tura jechuudha. Maalidha? Kanarra barannu making reservation kan jedhudha jechuudha. Dursanii iddoo qabsiifachuuf yookaan bilbilaanis ta'uu danda'a isa laalla jechuudha. Amma tokkoffaa irratti maal jedhuu dandeenya jechuudha. Amma good afternoon jennee maqaa reestooraantichaa himuu dandeenya jechuudha. Good afternoon jennee maqaa reestooraantii ni galchinaa. Achi immoo amma maalidhaa kan akkana nu jedhu nuti amma fakkeenyaaf abbaa reestooraantii sana jechuudha yookaan abbaa nu keessummeessu sanatu amma asirratti good afternoon jedha. Good afternoon kan nu jedhu isa jechuudha. Sa'a booda kan amma dhaqni yookaan kan bilbilaanis ta'uu danda'a kan qabachaa jirru. Good afternoon jedhee reestooraantii maqaa isaa nutti hime jechuudha. Maqaa reestooraantii fe'ee galchuu dandeessanii. Good afternoon jedhee asitti maqaa erga galchee booda how can I help you? How can I help you? Good afternoon, how can I help you? Jedha jechuudha. Egasii maal jechuudha? Akkam oolte? Maal si gargaaru? Good afternoon, how can I help you? Jedha jechuudha. Good afternoon. Fakkeenyaaf tolaa reestooraant osoo ta'e good afternoon tolaa reestooraant how can I help you jedha jechuudha. Maal jechuudha? Akkam oolte reestooraantii tolaa maal si gargaaru? Maqaa reestooraantii sanaa ni ibsa jechuudha. Beekamaa waan ta'eef ni ibsaa jechuudha. Ati immoo maal jechuu dandeessaa? I would like to make a reservation please. I would like to make a reservation please. Iddoo yookaan bakka qabsiifachuun barbaade. I would like to take it. No, I would like to make a reservation please. Bakka qabsiifachuun barbaade jetta jechuudha. Deebi'ee immoo maal siin jechuu danda'a inni? For how many people please sir? For how many people sir? Jechuudha. Namoota meeqaaf iddoo qabda siin jechuu barbaade. For how many people sir? Jedha jechuudha. Maybe isinillee akkana jettanii gaafachuu dandeessan jechuudha. For how many people sir? Jedha. Namoota meeqaafin iddoo qabaa? Namoota meeqaafin iddoo qabaa? Jedha. Ati maal jechuu dandeessaa? Fayyadamaa yoo taate for 3 people please. Maybe isarraa illee caaluu danda'a. For 4 people, 5 people jettee ta'u aguma barbaadde ta'uu danda'a jechuudha. For 3 people please yoo jedhe namoota sadiif naa qabii. Namoota sadiif naa qabii kan jedhu ibsa jechuudha. For 3 people please namoota sadiif naa qabii kan jedhudha jechuudha. Maal jedhee itti fufuu danda'a san keessanii? What day and time would you like sir? What day and time would you like sir? Guyyaa fi yeroo kam barbaadde? Guyyaa fi yeroo kam barbaadde? What day and time would you like sir? What day guyyaa kam? What time yeroo kam kan jedhu jechuudha. What day and time would you like sir? Guyyaa fi yeroo kam barbaadde? Asitti immoo kanan B jedheen barreessine yookaan amma nama lammaffaa sana jechuudha. It will be on this Thursday at 6 p.m.
It will be on Thursday at 6 p.m. Kamisa sa'aatii 6 p.m.tti. Kamisa sa'aatii 6 p.m.tti. Kan jedhu jechuudha. B achittan barreesse. Okay. Haasaan keessan maal jedhee isinitti fufuu danda'a? Amma immoo maqaa keessan isinirraa fudhachuu barbaada. Maal jedhaa? Your name please. Your name please. Maqaa kee eenyudha? Maqaa kee eenyu jedhu? Your name please. Isin jedhaa. Maqaa kee ni himta jechuudha. Mr. Tolaa, Obbo Tolaan jedhama. Yoo Tolaa taate jechuudha. Mr. Caalaa, abbaa feeti jechuu dandeessaa. Okay, maal jedha inni? Okay, Mr. Tolaa, we will see you on Thursday at 6 p.m. Haa ta'u kaa Obbo Tolaa kamisa sa'aatii 6tti isin argina. Okay, Mr. Tolaa, we will see you on Thursday at 6 p.m. jenna jechuudha. Okay, maal jettaati yeroo sana qabatteerta sa'aatii 6 p.m. irratti guyyaa kamisaa jechuudha. Kanaafuu galatoomi jettaan jechuudha. Thank you. Galatoom, thank you jettaani jechuudha. Amma immoo iddoo reestooraantichaa yeroo geenyu kan dubbannu jechuudha. Iddoo reestooraantichaa yeroo geenyu kan dubbannu. Maybe kan duraa sana maalidha? Kan duraa suni bilbilaanis ta'uu danda'a. Bilbilaanis osoo qabachuuf jechuudha. Iddoo qabachuuf. Kana garuu erga qabannee booda deemnetoo fayyadamuuf jechuudha. Fayyadamuuf kana jechuudha. Erga qabanneerraa bilbilaan ta'uu danda'a, waan biraatiinis ta'uu danda'a. Erga qabannee booda amma immoo iddoo reestooraantichaa yeroo geenyu iddoo qabadheen jiraa, iddoo akkanaa jenneetoo gara fayyadamuutitti yoo deemnu jechuudha. Maal nuun jedha namichi akkuma achi geenyanii eerra kan jiru kana jechuudha. How can I help you? Maal isin gargaaru nuun jedha jechuudha. How can I help you? Maal isin gargaaru? Maal jettanii jechuu dandeessan? I booked a table for 3 for 6 p.m. I booked a table for 3 for 6 p.m. Namoota sadiif sa'aatii 6 p.m.tti iddoo qabadhee ture. I booked iddoo qabachuu kan agarsiisu jechuudha. I booked a table for 3 for 6 p.m. Namoota sadiif sa'aatii 6 p.m.tti iddoo qabadhee ture jenna jechuudha. Maal jedhee deebisuu danda'a? Please come this way. Karaa kanaan kottu. Iddoo isiniif qabame kunooti jechuuf jechuudha. Please come this way. Karaa kana kottu jechuudha jechuudha. Okay, amma immoo maal jechuu danda'a? Iddoo osuma hin qabsiifatin usuma jennee osoo deemne jechuudha. Usuma jennee osoo achi geenye maal jedhaa? Good evening, maybe galgala yoo ta'edha jechuudha. Kuni good evening, welcome to jedhee reestooraantii maqaasaa nutti himaa. Good evening, welcome to Tolaa Restaurant. Can I help you? Nuun jechuu danda'a jechuudha. Akkam bulte akka miti galgala waan ta'eef akkam waareffatte yookaan galgala irra kan fayyadamu. Fakkeenyaaf good afternoon yoo jenne akkam oolte kan jedhu ibsa. Kan ammoo gara galgalaa yoodha. Good evening kan jennu kana jechuudha. Good evening amma fakkeenyaaf gara galgalaa jechuudha. Gara galgalaa kan nagaa ittiin gaafannu jechuudha. Good evening kan jedhu kun. Good evening, welcome to Tolaa Restaurant. Can I help you? Siniin jedha jechuudha. Akkam ooltan baga nagaan dhuftan. Akkam ooltan yoon siniin jedhu kana garuu akka wannootitti akka good afternoon jedhu sanitti wal sin jedhan fakkeenya. Kun waariidha jechuudha. Gara waariiti. Gara waarii kan fayyadamnu. Akkam ooltan baga nagaan dhuftan. Tolaa Restaurantidha. Maal isin gargaaru? Good evening, welcome to Tolaa Restaurant. Can I help you? Akkam ooltan baga nagaan dhuftan. Maqaa reestooraantii immoo Tolaa Restaurant maal isin gargaaru jedhuu danda'a jechuudha. Iddoo osoo hin qabsiifatin ishuma jettanii yoo deemtanii isa bira dhaqxan jechuudha. Okay, kanaafuu B irratti immoo maal jechuu dandeessan? Isin kun jechuudha. Fakkeenyaaf can we have a table for 3 please?
can we have a table for 3 please? Namoota sadiif iddoo argachuu dandeenya? Namoota sadiif iddoo argachuu dandeenya jechuu dandeessu jechuudha. Innis okay, please come this way. Iddoo kanaan koottaa, iddoo kana qabadhu jechuudhaaf jechuudha. Yookaan iddoo kanaan koottu, iddoo kana qabadhu jechuuf please come this way. Kottu karaa kana kottu. Please come this way jechuu yoo barbaade jechuudha. Inni biraa immoo ordering food, nyaata ajajachuu. Ordering food maal jedhee si gaafachuu danda'a? Are you ready to order? Are you ready to order? Ajajachuuf qophooftanii jirtu yookaan ajajachuuf qophiidha. Are you ready to order? Kan jedhudha jechuudha. Yoo ready taate yookaan qophii taate yes we will have jettee maqaa nyaatichaa ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti yes we will have pizza. Eeyyen jettee maqaa nyaatichaa eeyyen pizza naaf kenni jechuu barbaade jechuudha. Kanuma jechuudha. Viidiyoon akka isinitti tolee abdiin qabaa. Warroonni haarawaa taatan subscribe gochuun irraanfatinaa. Akkasumas viidiyoo yoo isinitti tole like godhaa. Barumsa Zoomidhaan fi WhatsAppii imoodhaan eegallee jira. Kanaaf warroonni barachuu barbaadan kafaltii jiddu galeessan dubbisuu dandeessan jechuudha. Afaan Oromoo jalqabarraa kaasee akkasumas Ingliiffallee jalqabarraa kaasee afaan Amaariffaattis barachuu ni dandeessu. Shan taatanii jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a.